Ashamaa akkam jirtu buloota koo nagaa Faraarii Waaqayyoon dhuma keenyaaf haa baay'atu jechaa har'a Icciitii Guddaa TV immoo itti Cufameef fi carraan TV immoo gara fuulduraatti maal ta'uuf deema waan jedhu luba Dr.Gammachiis Bubaa abbaa qabeenyaa TV immoo LTV Evangelical TV fi Lead Star University kan ta'an irraa waan nageenyu qabnaa haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Jaallatamoo ko viidiyoowwan barsiisoo odeeffannoowwan nu fayyadan as YouTube channel Boonsaa Addisuu Guutee jedhu kana irraa waan argataniif ammuma subscribe godhaatii yoo Waaqayyo jedheef itti fufnees maatii waliif taana jechuudha. Mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Kana gochuun keessan anaanis na jajjabeessaa. Isinis yeroo hundaa waan argachuu dandeessu. Amma gara dhimma keenyaatti haa ceenu. Luba Dr.Gammachiis Bubaatiin kan hundaa'ee TV immoo sadarkaa afaan Oromootti TV hafuuraa filatamaa akka ta'e beekamaadha. TV immoo tajaajila hafuuraa dabalatee guddina afaan Oromootiif shoora olaanaa taphachaa tureera. Sagantaawwan babbareedoo TV immoo dabarsu keessaa maaddii maatii, inkoo ijoollee, hiddaa fi hundee, ergaa ganamaa, keessummaa mo'aa, dargaggoo mo'aa, dirree wangeelaa, hayyoota keenyaa, hooggansa yookaan liidarshiipii luba Dr. Gammee waliin laayif showuu fi sagantaawwan hedduu nama barsiisan bohaarsan qaba ture. Sababii TV mo'aatiin namoota jaallannu hedduu argaa turre irraa barachaas turre. Kanaaf kan TV mo'aa filatamaadha isiniin jedheef. Egaa amma maaltu ta'ee maaltu uumamee jennaan TV mo'aa cufame. Deebii kana Dr. Gammeemti nuuf haa deebisan. Dhaabbachuu sin danda'u gara fuulduraatti sin dhaabbatu garuu hafuura fudhataa jira. Hafuura fudhataa jira. Kanaaf uummata keenyaanis hawaasa keenyaanis nu eeggadhaa jechuudhuman barbaada. Akkuma sila jedhee dhaabboonni keenya hundumtuu reorganize of godhaa jiru. Akkamittiin haala haaraa, haala humnataa, haala onnataa argitee waanuma keessa turteen yeroo hundumaa adeemuun hin ta'u. Akkamittiin miidiyaan kun miidiyaan jaarraa 21ffaa kana keessatti yoo akkamittiin hojjete effective ta'a. Televiziyoonii mabananii irratti lallabuun, televiziyoonii mabananii irratti faarfachuu duwwaa utuu hin taane akkamittiin artistically, dramatically, creatively akkamittiin hojjechuu dandeenya isa jedhamu irratti xiinxalaa, qorataa, qophaa'aa jirra. Kanaaf yeroo dhiyootti televiziyooniin mo'aa gara hojiitti akka ni deebi'uudha abjuun keenyas, hawwiin keenyas, dhama'iin keenyas Waaqayyos kana irratti nu gargaara jennee kadhataa irraa uummanni keenyas sabni keenyas waa'ee kana irratti Waaqayyoon akka inni nuuf kadhatu yeroo gabaabaa keessatti humna addaatiin televiziyooniin mo'aa qilleensa irratti hin deebi'a. Amma garuu kanaan dura yeroo dubbataa ture communicationii kallattii gurguddaa afur qaba. Inni jalqabaa oral communication isa jennudha. Oral communication isa namoonni afaaniin darbaa dabarsa walitti dubbataa turan dur iyyi dabarsii dubbadhu dubbii dabarsii namoonni akka kanatti wal communicate godhu turan. Barri sun erga darbee booddee bara maaliitu dhufe? Bara literal media isa jedhan barreeffama. Namoonni barreeffamaan wal quunnamutti ka'an. Xalayaan barreessaa, xalayaan sii barreessaa, xalayaan haa deebiftaa, xalayaa walii barreessuudhaan waa tokko tokko warii barreessuudhaan barreeffamaan jechuudha. Sadaffaanii gaafa sabara darbu maas miidiyaatti ce'e. Maas miidiyaan reediyoodhaa fi televiziyooniidha. Namni tokko iddoo tokko taa'ee namoota miliyoonotatti dubbata. Kun immoo maas miidiyaadha. Barri maas miidiyaas immoo amma dulloomaa darbaa dhufaa jira. Fakkeenyaaf mana koo keessa televiziyoonii nan qaba. Banees hin beeku. Barichi bara maas miidiyaatti. Barri maas miidiyaa darbaa jira. Maaliif informationiin barbaadu hundumaa eessarraan argadhaa? iPad koorraan argadhaa. Asuma irratti jira. Asuma irratti hojjedhaa. Mo'aas yoon barbaade, evangelikaalis yoon barbaade, waan ani ilaaluu barbaadu, CNNs yoon ilaale, waan ani ilaalu hundumaa asirraan informationii argadha. Social media. Barri nuyi keessa jirru bara digital media fi social media waan ta'eef akkamittiin namoonni miliyoonotaan addunyaa kanarra jiran kan isaan quunnamamuu danda'an karaa mass media karaa televiziyoonii tun taane karaa digital media waan ta'eef akkamittiin televiziyoonii mo'aas haa ta'u evangelical televiziyoonii haa ta'u gara digital mediaatti ceesifnaa isa jedhu irratti akka addaatti hojjetaa jirra. Atis akkuma beektu gaa deebifnee ijaarree cimsinee bobba'aa jirra jechuudha. Namatti tola. Jabaadhaa jechuun barbaada. Mee haalli Lead Star International Ministeriin irra jiru yeroo ammaa kana maal fakkaatame? Baay'ee galatoomii margee Lead Star International Ministeriin erga dhaabbatee har'a waggaa almost gara waggaa 10tti dhiyaataa jira.
Kanaaf umurii waggaa 10 kana keessatti waan baay'ee hojjennee, waan baay'ee dabarsinee, waan baay'ee keessas turre, amma immoo haala haaraadhaan, ijaarsa haaraadhaan, humna haaraadhaan akkamittiin immoo waggaa 10 nu fuuldura jiru waggaa haaraa kana 2021 up to 2030 2021 amma 2030tti immoo akkamittiin adeemnaa isa jedhu irratti restructure, reorganize of godhaa jirra. Deebisanii of ijaaruu irra jirra jechuudha. Amma kanaan duraarra caalaa deebistanii jabeessitanii itti fufuudha jechuudha. Eeyyee, egaa waggaan 10 darbanii more akka experimentiiti waan baay'ee ilaalle. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.